Gulalee Media Network. Gulalee Pangalani, Sinisu Yawano Fito, Obscenan Kisu Garani, Siva Morma, Turega, Iseni Taka, Odu Seni, Vidi Setiaka. Isatu Kenya, Ugini Febulatu, Janana Kenya, Kalkawiya Mugatu. Yabe Fatu, Tuba Manakan Dine, Mutokuma, Dine Kenya Danine, Finella Fasena, Gulalee Pangalani, Sinisu Yawano Fito, Obscenan Kisu Garani, Finella Fasena, Gulalee Pangalani, Sinisu Yawano Fito, Obscenan Kisu Garani. Arkafune kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gulalee Media Network kun sagantaa keenya kan guyyaa irraa kan isin bira ga'uudha. Sagantaa kana dhiyeessuudhaan kan isin faana turu ana boonno waa beekoti. Sagantaa keenya irraa keessatti maturreewwan garagaraa akka wajjin ilaallu ta'a. Sagantaa keenya jalqabaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humna ittisa isaa sadarkaa guddaa irraan ga'uu isaa akkasumas mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootti jaarsummaa erguun hanga lolli kaabaa faannoo wajjin gaggeessaa jiranu hanga xumura argatanutti akka obsanuuf jaarsummaa sossobbii fakkaatu erguun isaa dhaga'ameeti jira. Kana malees gareen fiinxaleejii Amaaraa Wallagga Bahaa daangaa Amaaraatti kan daangeffamu magaalaa Buree keessa humna isaa mandheeffatee haleellaa haaraa raawwachuuf akka jiru odeeffannoon nu ga'eeti jira. Gama biraatiin dhimma atileetiin Amaaraa Xilawuun jedhamu maqaballeessi Koroneel Daraartuu Tulluu irratti gaggeessaa jiru. Sababni isaaf ka'umsi dubbichaas maal akka ta'e walii wajjin ilaallu ta'a. Gama dhimma Afrikaa fi addunyaatiin dhimma BRICS yookaan gamtaa BRICS jedhamu Afrikaa kibbaatti deemaa jiruu fi Itoophiyaan miseensummaadhaan kan kaadhimamte ta'uusee fi dhimmi kun maal akka ta'es kan wajjin ilaallu ta'a. Dhumarratti hoogganaan garee Wagner jedhamu kun ajjeefamuu isaa akkamitti fi eessatti kan jedhus walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Hayyan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya gatti fufuun dura toora chaanaalii keenya Gulalee Media Network karaa Facebook fi karaa YouTube akkasumas karaa emailaa Gulalee Media Network @gmail.com dhaan ergaa fi yaada qabdan nuun akka geessan isin affeera. Gulalee Media Network. Gulalee Pangalani, Sinisu Yawano Fito, Obscenan Kisu Garani. Deebiin akka mooltan jenna kabajamtoota daawwattoota Gulalee Media Network maturree keenya jalqabaa irratti waboon humna ittisa sadarkaa guddaa irraan ga'uun akka ibsame waliin hubanneeti jirra. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 50 olii fi saba Oromoo garbummaa fi cunqursa jalaa baasuudhaaf sochii garagaraa taasisaa ture. Sochiiwwan siyaasaa fi dinagdee akkasumas waraanaa kan gaggeessaa ture yoggaa ta'u dhaabni kun yeroo garagaraatti shira mootummaan Itoophiyaa fi impaayarri biyyattii irratti gaggeessituun dhiibamee sadarkaa baduu fi ijaaramuurra ga'ee yeroo baay'ee kufaa ka'ee hanga har'aatti hanga dhaloota har'aatti daddarbuun isaan yaatama. Dhiyeenya kana eega mootummaan Itoophiyaa yaadigi fincila sabni Oromoo gaggeesse warraaqsa qeerrootiin aangorraa buqqifame booda waraanni kun bifa haaraadhaan butamuu fi ganamuu qabsoo bilisummaa Oromoo eega baree booda waraanni kun bifa haaraan ijaaramuun isaa kan hundumtu keessan beektanudha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kun yeroo ammaa lolaa leenjiyaa lolaa akkasumas meeshaa fi loojistikii waraanaa kan hin argatu dugda diinarraa ta'uusaa akkuma beekamutti akkasumallee siyaasaaf dinagdee mataa isaatiin dhaaba kana ijaaraa har'aan gaheeti jira ammas utubaati jira jechuudha. Waraanni bilisummaa kun yeroo ammaa kana waboon kan duraan beekamu waraanni bilisummaa Oromoo ka durii caalaa kan sabni Oromoo duraan beeku caalaa yeroo ammaa kan humna baratee fi humna qaroomeen dhaloota haaraa kanaan kan ijaarame waggaa ta'u bakkoota garagaraattis sadarkoota hooggansaa jajjaboof ciccimoo ta'an hubannoo siyaasaa fi waraanaa qaban akkasumas miseensa loltoota isaa dandeettii addaa kan qaban humna nama barateerraa akkasumas dandeettii siyaasaa kan qaban illee keessatti kuufachuudhaan yeroo ammaa kana sadarkaa loltummaa ajaa'ibsiifatamaa irra gaheeti jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo kun meeshaa bakka biraa argatu biyya ollaa argatu qabu qaama isa deeggaruun jiru garuu dugda diinaarraa hiikkata lolee kuffisee dugda diinaarraa hiikkatee miseensa isaa haaraa leenji'aa jiran hidhachiisaa jechuudha. Kan biraa waraana fuulleewwanii yookaan
warana kallatti kan addunyaan beektu kan irratti barame kan irratti ofirraa qolachuudhaan waggoota 5 oliif mootummaan Itoophiyaa tooftaalee jaarsummaa fi afaan laaffisii garagaraa fayyadamuyyuu waraanni kun shira mootummaan kun irratti raawwatu dandamachuudhaan aleellaa irratti banamu ofirraa qolachaa sadarkaa guddaarra gaheetii jira jechuudha. Waraanni kun hoololaa fi waraana kallatti yookaan fiildi war kan irratti baname kana bifa lamaaniinuu ofirraa qolachaa siyaasaan dirree lolaatti immoo meeshaa afaan qabatiin ofirraa qolachaa saba Oromootiif wabummaa isaa mirkaneessitii jira jechuudha. Waraanni kun yeroo ammaa kana dirree lolaa irratti injifannoo boonsaa garagaraa gaggeessaa jira. Akkasumas naannoo Wallagga Bahaatti akkasuma Wallagga Lixaa Qellam Wallaggaa gama biraatiin godina Iluu Abbaa Booraa Lixaatti gara daangaa Qellam Wallaggaatti gidduutti lolawwan gidduu kan gaggeessanatti injifannoo boonsaa galmeessuun isaanii yadatama. Injifannoo boonsaa galmeessuu qofa otoo hin taane meeshaalee gurguddaa loojistikii waraanaaf isa barbaachisu gurguddaa kan akka snaayiperii kan akka moortirii argachuun isaa kun ibsameeti jira. Uummanni Oromoo waraana kana malee wabii biraa hin qabu jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo siyaasa kamiin iyyuu haa deeggaru, ilaalcha siyaasa kamiin iyyuu haa qabaatu, lubbuu isaatiif jecha waraana kana bira dhaabbachuun dirqamaa jechuudha. Haa ta'u malee uummanni Oromoo kun waraana isaa kana tikfachuun wanta qabuun gargaaruun bira dhaabbachuun holola diinaatiif gurra utuun kennin waraana isaa hidhachiisee itti fufsiisuun bira dhaabbachuun deeggaruun dirqama Oromummaati malee mirga Oromummaa miti jechuudha. Itoophiyaan biyya impaayera humnaan ijaaramtedha. Impaayera humnaan ijaaramte immoo karaa dimokiraasii walabuumuun hin danda'amu. Maaliif biyyattiin caasaan kan diriirfamu warra afaan qawweetti amananuun waan ta'eef jechuudha. Akkasuma uummanni Oromoo dhimma kana baree dhimma siyaasaa kana gadi fageenyaan uummatee sobawwanii fi oduuwwan garagaraa caasaalee mootummaa hafarsanuuf gurra jiraatuun laatiin uummanni Oromoo akka sabaatti akka Oromootti akka uummata tokkootti waraana isaa bira dhaabbachuun dirqama isaatii jechuudha. Uummanni Oromoo jiraachuu dhabuun isaa kan murtaa'u jiraachuu waraana bilisummaa kanaa irratti jechuudha. Uummanni Oromoo aleellawwan isa irratti raawwatame kamiin iyyuu kan dandamatee bira darbeef sababa jiraachuu waraana kanaatiif jechuudha. Mata duree keenya lammaffaadhaan mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromootti jaarsummaa sossobbii fakkaatu tokko ergachuun isaa dhagahameeti jira. Mootummaan Itoophiyaa shirawwan garagaraa waraana bilisummaa Oromoo irratti dalaguun isaanii yadatama. Waraana bilisummaa Oromoo kan duriis ta'ee kan har'aa kana kan dhaloota qubeetiin ijaarame kan immoo goyyoomsuu yaaluun isaa immoo ammayyuu wanta nama ajaa'ibuudha jechuudha. Akka maddi keenya keessaa nuuf ibsaa jiranitti mootummaan Itoophiyaa bakka bu'insa siyaasaa waraana bilisummaa Oromootti jaarsummaa sossobbii fakkaatu ergateera jechuu dhageenyeeti jirra. Sossobbiin kunis maani lola karaa faannoo fiinxaleeyyii Amaaraatiin irratti baname kana hanga xumureetti godhanutti waraanni kun yoo xiqqaate waraana akka irratti hin banneef akka obsuuf jaarsummaan gaafateeti jira. Dhimmi keenya dhimma waloo waan ta'eef gara keenyatti deebinee mareena wanta jiru yaada kaasanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee waraanni bilisummaa Oromoo inni mootummaa yaaduu fi inni amma lafarra jiru kun wal addaa jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa akkuma warra durii sana goyyomsee faayidaadhaan siyaasaan afaan jallisiidhaan wanta garaagaraatiin goyyomsee nyaachuu mooraatti galchee kuffisuu diiguu ari'achuu biyyaa baasuu barbaada jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo inni har'a jiru garuu kan akka durii sana miti jechuudha. Dhaloota barateedha. Siyaasa dabaa biyyattiin dalagdus itti dhufeenyaan warra beekanuu fi warra hordofanuu jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaan Itoophiyaa hammas marii haraaraa Zanzibaaritti geggeeffamaa ture sana bifa isaaf mijatuun geggeessuuf yaaluun isaa ni beekama. Garuu bakka bu'oonni waraana bilisummaa Oromoos ta'e waraanni bilisummaa Oromoo dhaloota barnootaan qarooman dhaloota siyaasa dinagdee fi waraanaan ijaaraman waan ta'aniif shira mootummaan Itoophiyaa dursee yaade kana wanta fashaleessaniif jaarsummaan sun utuu milkaa'ina feetii jira jechuudha. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa immoo afaan dabsii yookaan afaan jallisii holola biraa dhimma keenya itti deebinee ilaallanna nuti qaama tokko nu foon tokko nu Oromoodha walii waraannu holola jedhuuni ammas waraana kana afaan laaffisuudhaaf sossobaa jiraachuun isaa dhagahameeti jira. Garuu akka maddi keenya keessaa nu ibsee jiranitti bakka bu'oonni siyaasaa adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo qondaaltonni isaa marii kana hin fudhanne jechuudha. Hayyammas sirra deebinee
akkam jirtu isiniin jenna kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork kun sagantaa keenya kan guyyoo Gullallee Miidiyaa Neetwoork irraa isiniin darbuudha. Isinis maarree sagantaa keenya yoo jaallattan akkasumas gara fuula duraatti hojiiwwan gaggaarii dhiyeessuudhaan dookumentiilee garaagaraa akkasumas sagantaalee adda addaa qopheessine akka isin biraan geenyuuf nu jajjabeessuun miidiyaa keenya subscribe, share, like gochuudhaan karaa Facebookii, karaa YouTubeii akkasumas karaa websaayitii Gullallee Miidiyaa Neetwoorkiin akka nu hordoftan amsa gaafii erga yoo qabaattan immoo karaa email keenya gullalleemedia@gmail.com akka nu geessanu ergaa keenya dabarsaa gara sagantaa keenya gareen fiinxaleessaa Amaaraa nama Iskandir Naggaa jedhamuun hoogganamu kun Amara Popular Front jedhamu kun yeroo ammaa kana ammas haleellaa haaraa raawwachuu fi godina Wallagga Ba'aa daangaalee Amaaraa Gojjam gidduu jiran irratti waraana isaa kuufatee jiraachuun dhagaameeti jira. Yeroo baay'ee mootummaan Itoophiyaa waa'ee Iskandir Naggaa kana yookaan fiinxaleessaa Amaaraa kana ibsa irratti baasu yookaan waa'ee isaa bal'inaan miidiyaatti baasee haasa'u. Namni kun garuu nama adda durummaadhaan jibba Oromootiin machaa'edha. Iskandir Naggaa kan dhiyeenya kana qeerroon bilisummaa Oromoo shororkeessadha jedhee hanga dhaabbata mootummoota gamtoomanitti deemee xalayaa galchuudhaan ragoota garaagaraa geessuudhaan dookumentiilee adda addaa hojjechuudhaan nama hojjetaa turedha. Sana malees magaalaan Finfinnee tasuma Oromoof hin taatu jechuudhaan nama ciniinnatee mormuudha. Namni kun waggoottan 15 dura gaazexaa Minilik jedhamu irratti jecha tokko dubbateeti ture. Maal jedha uummata Oromoo miiliyoona 20 lubbuun jirurra Minilik du'aa tokkotu naaf caalaa jedheeti ture. Namni kun jibba Oromootiin nama sadarkaa guddaatti machaa'edha. Namni kun gara fuulduraatti illee kan maraatu yoo ta'e jibba Oromootiif akka inni maraatu beekamaadha. Baruma kana keessa namni kun yeroota garaagaraatiif Wallagga Bahaa irratti haleellaa garaagaraa raawwachaati ture. Mootummaan Itoophiyaa garuu callisee ilaaluu filate waggaa har'aa naannoo Juunii fi Juulii keessa sagantaa tokko gara karaa Feesbuukii kiyyaa barreesseetu ture. Namoota garaagaraa dhimma siyaasa Oromoo kana deeggaraniif sagalee akka ta'anuuf keessaan sheeritti godhaatiin ture. Garuu namoota muraasatu gurratti laate Iskandir Naggaa haleellaa raawwachuuf akka jiru odeeffannoo tokko argadheetu ture waggaa har'aa. Iskandir jalama sadii booda eega qophii xumuree booda Wallagga Bahaa uummata keenya hedduu ajjeesee namni kun ammas balaa kana irra deebuudhaaf ammallee naannoo Buree bakka jedhamutti bakka mootummaan federaalaa quba hin qabnetti waraana isaa kana walitti qabatee haleellaa banuuf qophii irra akka jiru odeeffannoon nu ga'eeti jira. Gamoo mootummaa Oromiyaatti yoo ilaalle mootummaa naannoo Oromiyaa daangaa isaatiif saba isaaf kooluu ta'uurra namoota dargaggoota yookaan waraana bilisummaa Oromoo saba isaa golguu barbaadutti gufuu ta'a. Gufuu ta'uu qofa otoo hin taane immoo bakka waraanni bilisummaa Oromoo diina kana wajjin wal ba'anii dirreetti wal haleelanitti gidduu seenuudhaan garee fiinxaleessaa kana gargaaruudhaan waraana bilisummaa Oromoo waboo irratti haleellaa banee miidhaa guddaa irraan geessuunsaa ni yaadatama. Waraanni kun yeroo baay'ee humna fiinxaleessaa Amaaraa kana qolachuudhaaf gara sana bobba'ooyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan poolisiin Oromiyaa gufuu itti ta'ee jiraachuudha. Namni fiinxaleessaan kun ammallee uummata keenya irratti haleellaa banuuf qophii irra waan jiruuf uummanni Oromoo akkasumas miidiyaaleen Oromoo hordoffii akka taasisan gamanumaan qaamni dhimmi isaa laallatus waan kanatu miidhaa hin qaqqabin miidhaan hamaan hin raawwatin fiinxaleessaa kana akka qolachuun danda'amu irratti hojjetamuu qaba. Dhaamsa jedhuun qaba. Mata duree keenya faannoo kana keessaa otoo hin bahin mootummaan Itoophiyaa ammallee loltoota faannoo kana wajjin wal haleelaatu jira. Faannoon eessaa dhufe kan jedhuu fi maqaan faannoo jiru qilleensa irra yookaan jechaan kan ture yoo ta'u iyyuu dhugumatti garuu lafarra kan ture lafarratti kan argame faannoon eega mootummaan Iyyaadiig haaraan kun yookaan paartiin Biltsiginnaa kun aangoo qabateeti asiidha. Humni fiinxaleessaan kun biyyattiidhaaf sodaa nageenyaa guddaa akka ta'u sababa kufaatii dinagdee biyyattiis ta'uu akka danda'u namootiin siyaasaa Oromoo garaagaraa iyyaa turanii miidiyaan Oromoos iyyaa ture mootummaan garuu gurra hin kenninee fi gareen kun suutuma suuta mootummaa Itoophiyaatti irkachuudhaan firoonfachuudhaan maqaa gaggaariitti babaasuudhaan Abiyyi Sombakee Abiyyi Saambaayeno jechuudhaan sirboota garaagaraa mootummaa kana mirqaansisu garaagaraa hojjechuudhaan mootummaa Itoophiyaa eega harka keessa galfatanii booda jechoota garaagaraa maqaa Oromoon ittiin waamamuu hin barbaanne maqaa dur baruma Iyyaadigiyyuu itti waamamuudhaaf yakka ture Oromoodhaatti waamuudhaan
Oromoo biyya Amaaraa keessa jiraatan Oromoo walloo irratti alellaa garagaraa banuudhaan akkasumas Oromiyaa keessa bakkoontiin garagaraa keenya jechuudhaan ristii keenya hin deefne jechuudhaan dhaadannoo garagaraa gaggeessaa turan jechuudha. Mammaasa Oromoo tokko yeroo harkaan dhaabanii buqqisatti daboo kadhatu akkuma jedhamu gareen biyyattii hoogganaa jiru mootummaan Bilisiginnaa Abiyyi Ahmediin hoogganamu kuni xiinxaleessaadhuma ofii jiraatiif maallaqaan loojistikiidhaan waraanaan baajetaan gaggeessaa turan amma buqqisuuf rakkatanii jiru jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa qaama faannoo xiinxaleessaa kanaati jechuudha. Sababni isaas gareelee isa sodaachisan kan akka warraaqsa bilisummaa Oromoo qeerroo kana waan sodaatuuf gama kaabaatiin immoo alellaa humnoota Tigraay irraa isa mudatu waan sodaatanuuf የጠላት ወዳጄ ነው ዲኒ kiyyaa fira kiyyaa akkuma jedhanu sanatti fayyadamuudhaaf guyyaa rakkinaatiif kaawwate jechuudha. Namoota sanyummaan isaanii Oromoo ta'an jeneraatota waraanaa miseensa raayyaa ittisa biyyaa sanyummaadhaan Oromoo ta'an garagaraa haleeluudhaan warra madaa'an lubbuu keessaa baasuudhaan meeshaa qawwee hedduu irkaa guurratee jiraachuudha. Mootummaan Itoophiyaa kanas hoggas ni beeka baratti dabarfachuudhaaf gareen mootummaa biyyattii hoogganu mootummaan paartii badhaadhinaa kun immoo maaliif sabdaneessummaa federaalizimii kana filatee jechuuf immoo jaallateetu hin taane filannoo dhabeessa waan ta'eef jechuudha. Oromiyaan hirree mataasee qabdi naannoleen gara biraas kibbees naannoleen guddataa jiran kan akka Benishaangul Gumuz Affaaris Somaaleen ilaalchuma federaalizimii sabdaneessummaa kana waan qabanuuf mootummaan Itoophiyaa waan kanatti bu'uu gonkumaa hin danda'u yaalus yaaleera garuu gonkuma itti bu'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Kanatti yoo bu'e boolawwan badiisaa hedduu keessa qubasaa waan gashatuuf mootummaan Itoophiyaa kanatti filachuu hin dandeenye jechuudha. Gareen xiinxaleessaa faannoo kun egaa maal yaadee mootummaan Itoophiyaa gonkuma akka ilaalcha keenyaatii fi akka fedha keenyaatti deemaa waan hin jirreef jechuudhaan maqaa Oromummaa jedhuun farrajuudhaan mootummaan Itoophiyaa isaan bira dhaabbatee isaan gargaaraa isaan deeggaraa tures walumatti qabee maqaa Oromummaa jedhu itti baasuudhaan lola warratti bananii jechuudha. Lolli kun akka sodaatame sutuun taane loluma yeroo xiqqootti xumuramteedha. Seenaa waraana addunyaa keessatti lola gabaabaa tokkotu jira kan dafee raawwatame bara 1949 biyyoottan Arabaa muraasni ja'a ta'anii biyya Israa'eliin kana lolanii lolli sun 6 day war jedhamee ture lola waraana guyyaa 6 jechuudha. Lola addunyaa kana isa gabaabaadha. Lolli faannoo fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti geggeeffame sadarkaa lola kanaa gadi buusuudhaan maal ta'e riikardii addaa galmeessee jira. Lola guyyaa 3 yookaan sa'a 72tti xumurame ta'ee galmaa'ee jira. Kana qofatu hin ta'in gareen kun lammata ka'ee sodaa biyyattiif sodaa lammiilee biyyicha keessa jiraatan akka hin taaneef sirriitti gadi qotanii awwaaluun bakka isaan turanitti deebisuun gahee qaama hundumaati jechuudha. Matureen keenya kan biraatiin gara dhimma atileetii Amaaraa Xilawuun jedhamu maqaballeessii atileet Komaander Daraartuu Tulluu irratti raawwataa jirutti dabarra. Atileetiin Amaaraa kun akkuma atileetota biroo Itoophiyaa irraa ka'ee gulaalli isaa eeggatu mureen booda gara Budaapest deemeeti jira. Atileetiin kun dorgommii meetira 5,000 irraa akka hir'ifamu taasifameeti jira. Atileetiin tokko ulaagaa keessa darbu qaba. Yeroo inni qabu sun ilaalameeti kan atileetii biraa wajjin morkatu. Atileetonni sadarkaa hedduun adda ba'u. Yeroo gaarii qabaachuun atileetii tokko immoo gaarii miti. Morkataan atileetiin sun wajjin morkatus immoo ilaalcha keessa kan galu ta'a. Atileetiin nama sana wajjin morkachuuf dhiyaatu gama biyya biraatiin jechuudha. Ugaandaa ta'uu danda'a, Keeniyaa ta'uu danda'a, Ameerikaa irraa ta'uu danda'a. Atileetiin sun sadarkaa nama kanaa keessa seenee ittiin madaalameeti. Atileetiin kun fiigicha akkamii fayyadama? Ariitiidhaan deemamu, gara fuulduraatti ba'amu, gara boodaatti hafee dhumarra xumuramu. Kun ilaalcha keessa galeet atileetiin nama kana dhaabbisuu danda'u, atileetiin nama kana wajjin morkataa ta'uu danda'u eenyu jedhameeti kan federeeshiniin yookaan komiteen atileetiksii sanaa kan dhiyeessu jechuudha. Atileetiituun garuu kallattiidhumaan namoota lama komatee atileetii bakka isa bu'ee fi akkasuma Komaander atileet Daraartuu Tulluuti kan inni komate. Atileetiin
beekamtuun addunyaa kun Komaander Daraartuu Tulluun sababan Amaara ta'ee fi maqaa guddaa waan qabduu fi hooggantuu waan taateef gurra miidiyaa waan qabduu fi dhiibbaan irratti humte gatiin saba Amaaraa radhadhe jedhee dubbii kana gara siyaasaatti geesseetii jira jechuudha. Atawu gara waggoota 6-7 fuuldura deebinee gaafa laallu atileetonni Oromoo kan akka Qananiisaa Baqqalaa Amaan atileetiin fiigicha gabaabaa Amaan Oromoodha. Innis dhiibbaan irratti gaggeeffamaa ture kanaan dura dhiibbaa akka jiru inumaasaa garuu takka an Oromoo waan ta'eef federeeshiniin kun dhiibbaan irratti uume jedhee ni manne. Atileetonni Tigraay hoggaa lola Tigraay sana dhiibamanii biyya akka isaan hin baane dhorkamanii dorgommii garaagaraa guramanii utuu jiranuu kanneen akka Late Sanbat Gidaay Komaander Daraartuu Tulluutu ishee gargaartee hanga buufata xiyyaaraatti erga ishee guranii booda isheetu wajjin nattee akka isheen dorgommii irratti hirmaattu gootee madaalaa warqee biyyattiidhaaf argamsiisu isheen yaadatama. Atileet Daraartuu Tulluun nama siyaasaan himatamtu miti, nama ija jabinaan waraana mormituudha, nama ija jabinaan walqoodinsa mormituudha, nama ija jabinaan tokkummaa biyyaatiif dhaabbattuudha. Hoogganaan garee Wagner kun walitti bu'iinsa mootummaa Raashiyaa wajjin qaba ture. Egaa fonqolcha qondaaltota waraanaa biyyattiirratti gaggeessuu yaaleen booda biyyattii keessa ariitamee biyya ollaa akka deemu godhameeti ture. Haa ta'u malee sababa hin ibsanneen durataan garee kana gara biyya Raashiyaatti deebi'eeti ture. Eenyuma kana immoo ji'oota tokko dura pirezidaantii biyyattii pirezidaantii Puutinii wajjin wal arganii akka dubbatan miidiyaaleen garagaraa ibsaatee turanii guyyoota lamaniif wal arganii haasa'aniiru jedhamaatee ture. Hoogganaan garee kanaa garuu guyyaa kaleessaa sababa hin beekamneen balaa xiyyaaraa isaa mudateen ajjeefamaniiti jiru yookaan du'aniiti jiru. Isaan dabalatee namoota 9 jedhamaati jira. Haalli ajjechaa qondaala waraanaa kanatti raawwate maal akka ta'e amma yoonaa hin ibsanne garuu pirezidaantii Puutiin nama biyya isaa ganeera jedhanii shakkan kana suuta in ilaalu yookaan immoo akka laayyootti gad dhiisu jechuun hin danda'amu. Pirezidaantiin kun harkuma lafa jalaatiin waan ajjechaa kana irratti raawwatan ta'uu mala jedhanii miidiyaan garagaraa yaada isaanii ibsataa jiru. Namoonni garagaraas immoo tilmaamuu kana kaanii jiru. Pirezidaantiin Puutiin gaafa laallu amaluma hoogganaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjin amala wal fakkaatu qabu. Prime Minister Abiyyi Ahmed yookaan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed nama tokko karaarra qabu gaafa barbaadan obboleessa kiyya jedhu wajjiniin suuraa ka'u nama baay'ee jaalladha jedhu eegga isaan jajanii booda guyyoota muraasa keessatti namni sun tasa du'eetii argama. Tooftaadhuma sanaan pirezidaantii Puutiniin nama kana wanta karaarraa qaban fakkaata. Ammaaf garuu tilmaamuu namootaatu miidiyaarra jira malee wanti dhugaan seeraan yookaan ifaafatti bira ga'ame yookaan kaawwamee jiru. Gara fuula duraatti maaltu mudate wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Hayyeen kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti haala jabiinsa waraana bilisummaa Oromoof sochii isaa ilaalleetii jirra. Akkasumas fiinxaliyyoonni naannoo Amaaraa Oromiyaa irratti haleellaa haaraa banuuf qophiirra akka jiran walumaan ilaalleetii jirra. Garee waraana qacaramaa Wagner kanas ilaalleetii jirra jechuudha. Hayyee daawwattoota keenya maarree isinis sagantaan keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'uuf fuula Facebook keenya akkasumas marsitii YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoork subscribe gochuudhaan karaa emaila keenya gullalleemiidiyaa@gmail.com ergaa keessan gaaffii keessan nu qaqqabsiisuu dandeessu isiniin jenna. Hangama kiyyaan qophiin har'aaf isinii qabadhee jiru asumarrattan xumuraa isinii wajjin kan turtii godhana boonnaa waa beekooti. Bor sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaraan nu tura. Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Gullallee fangalani sinnisu yaawaan ofiitu obseenan kiisu garaani sifa mormaa ture gaarii seenyi takka foddu orseeni bidirqisee biyyaka. Ibsatu keenya urjiin ifee mul'atu jaalala keenya falka guyyaa gubatu. Jabeeffadhu
duba mana kan digne Mutokuma digni kenya danine Finfinne lafa sena Kangulalle pangalani Sinni suyawa no fito Obsenan kisu garani Finfinne lafa sena Kangulalle pangalani Sinni suyawa no fito Obsenan kisu garani